gracious and the most merciful. All praise due to Allah, we praise Him. We seek His assistance and His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil of ourselves and the evil of our action. Whomsoever Allah guide him, none can misguide him, and whomsoever Allah guide him, none can guide him. I bear witness that there is no God but Allah alone without partner, and I bear witness that Muhammad is living and His messenger. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سلام بايسون إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم جدني جدو كيسنتي سلام فجأة جدني سلام نتو واحد دوك أبدي من دانمني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جد سودو ما أرجت جد شادا أكسو مموتو بلوما جدونا مات الله ولته تي جد شادا سلام نتو جد شادا كناف إن شاء الله هر أنتنا قويا هر أنتنا والله جل كبرت ربك يا الحمد لله رب العالمين challenge meeqa keessa darbee guyyaa har'aan tanaa isin argu kiyyaaf wallaahi rabbi kiyya alhamdulillahi rabbil alamin. Akkasuma haasaa hedduullee haasa'uuf karoorfadheen jiru gammachuma keessan qoodachuudhaaf sa'aatii meeqatti bahee sa'aatii kan alhamdulillah as gahe kanaaf inshallah wallaahi jalqaba irratti waa hunda dura namni ilma namaa hin galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jedhani firii guyyaa har'aan tanaa gammachuu guyyaa har'aan tanaa kana namni sababa ta'ee jamaa kana hidda isaa gadi dhaabe wallaahi aaddee teenna rabbiin hedduu isaan haa galateeffatu. Anillee akka ilmoo isaaniitti akka obboleetti takkaatti hedduu takka galateeffadha galanni isaanii jannata haa ta'u isaaniin jedha. Akkasuma warroonni jamaa kana utubdanii gadi dhaabdan isaa waliin dhaabattanii dura buutanii akkasuma ustaazonni markaza kanaa dabalate miseensa masjida markaza kanaa dabalate wallaahi jazaan keessan har'aa miti inshallah har'allee waan guddaatti geettanii rabbi jannatatti illee osoo addaan hin baasin osoo dalaggaa ta'een garagara godhee addaan hin faca'in jannata keessatti illee akkanuma nama waliin taa'u rabbi nu haa taasisu rabbi nu haa taasisu. Kanaaf wallaahi yaa dubartii jabaadha humni dubartoota keessa jiru humna jabaadha akkuma isin hundi keessanuu seenaa dhageettan kaleessa namni dubartoota ka islaamummaa tana utubee ijjachiisee asiin gahe dubartiidha seenaa hedduu qabdi dubartiin islaamummaa keessatti illee wareegamtee turte. Akkasuma namni ergamaa kenna alayhi salaatu wassalaam yeroo jalqabaatiif bira dhaabatee akka isaan risaalaa bareedduu har'a guyyaa har'aan tanaa haga har'aatti haga yoomii qiyaamaatti ummanni islaamaa ittiin bareedu sababa tahee utubee ergamaa kenna abshir jedheen eenyu jarana Khadiijaa dhaame haadha manaa isaanii jechaadha rabbiin isa haa jaalatu dubartiidha jechaadha. Eegaa har'a dubartii taane humni dubartii keessa jiru jabaadha jennee ofitti himne hamilee ofitti horree fuulduratti deemuu qabna jechaadha. Namni akkuma aadaa kenna biyya keenyaa keessatti beekamaa ta'e dubartii namni hamilee ittiin horu hin xiqqaata jecha. Kanaaf nuti hamilee waliif taane waan guddaa ni dalanna gaara diiguu dandeetti dubartii mala wajjin jecha. Kanaaf seenaan kenna bareedaadha seenaan kenna gaariidha aadaa yahudaa jala deemuu dhiisne akkaataa yahudaan itti jiraadhaan hunjette kallattii kamuu gammachuu tahee gadda keessatti tahee jireenya kamuu keessatti ka dhuunfaa fi gamtaa keessatti tahee kallattii makamuunu haa ta'u karaa diinan islaam qorannee baanee buusnee tabba baanee jechaadha akka fuulduratti deemu tahuu qabna. Kaleessa itti cinqamanii dubartoonni islaamummaa kana itti du'anii as nuun gahaniidha dhiigni isaanii jige gaafa ergama asirraa godaanne guyyaa qiyaamaadha amaanaa nuti isinii kennine san eessa geessita yoo jedhanii nu gaafatan jarana deebii hin qabnu yoo maal taane qofa malee risaalaa isaan nuun gahan san cinqaa meeqaan dabarsanii nuun gahan san qabannee ofirra yoo dhalootatti dabarsineedha. Kanaafi barnoota islaamummaa qofaan cimuu miti qur'aana qofa qaraanee achi dhaabatu qofa osoo hin taane kitaabuma qofa qaraanee dhiisoo osoo hin taane barnoota kallattii lamaanuu barannee cimnee fuulduratti deemuu qabna. Addunyaa tan miila takkaan dhaabuu qabna. Kaleessa seenaan kenna kallattii maraanuu guddaadha jaran. Seenaa yoo deebistanii keessa qorattan taate hayyoonni saayintistoonni seenaa jajjabaa kadabarsanii gumaata islaamaa kalaqa keessatti barnoota keessatti fiiziksii baayoloojii herreega har'a namni addunyaan ittiin barataa jirtu kana ka gumaachee as dabarsee eenyu jarana seenaa duba deebitanii yoo qorattani hayyoota islaamaati jechaadha. Hayyoota islaamaati. Kanaafuu ilmaan nuti har'a oomishnu lubbuu keenyarraa jalqabne
ka akkamiiti boru ka ummata biyya dhaaltu moo ka akkanumaan qeema keessa deebiteetiin duniyaa abbaa dhaaluudhaaf qe'ee keessatti wal fixxu oomisha an jettee sammuu kee keessa kaahachuu qabda. Jalqaba ofirratti hojjedhu gaafa ufii beektuu taate ufii kan keetii gaafa beektuu taate ilmaan beeksisuu sin dhibu waan ta'eef jechaadha. Mana keessatti afaan qofaan haasa'u osoo hin taane hujirratti oolchuu hujirratti hiikuun dirqama haadhaati. Haati madrasaa jalqabaa ta'uu namni kamuu ni beeka jechaadha. Kanaafi jajjabaannee fuulduratti deemuu qabna. Har'a ka'umsa malee xumuraa miti jaran. Hanga lubbuun teenna jirtu. Wallaahi lubbuun teenna haga jirtu baabu taqwaa hiddi isaa dameen isaa bal'atee addunyaa tana gahuu qaba. Hiddi isaa dachii tana jala deemuu qaba inshaallah. Inshaallah. Eenyutu gannu dhaabe kaleessa jaran? Allah rabbii mi jaran. Kana boodallee eenyutu nu jira? Nuti garuu tokko taanee wallahi islaamummaa tana hin cimsinee qabannee fuulduratti hin ijjachiisna jennee yoo waliigaltee yoo qabaanne waan guddaa hojjechuu dandeenya jechaadha. Obbolummaa jidduu kennaa cimsinee. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا جنان ارجمان كان عليه الصلاة والسلام مسلمني أكا جارمياتي جارمني توكو فكينيا في يودر كالتي أرفنين آبت أدد من اتداب لمون جباتا دي مو جباتان دي مجرن كاليس مراسان جرامي جمان كن هر أغارو ملينة هورتير الحمد لله رب العالمين كناف غافة باي أني yoo akkanatti nu laalan akka waan meeshaa waraana harkaa qabnu uffatuma kanaan fakkaannu kana keessi kennallee akkasi sodaatamuu qaba. Ilmaan keenya cimsinee gadi baasuu qabna. Akkuma jarri nurratti hojjettee waan guddaa nurratti hojjettee ummata islaamaa cabsuudhaaf seenaa guddaa nurra hojjette san nutillee hoo waan isaan nuun cabsassan abadan waan isaanii hin fudhannu cabsuu qabna jechaadha. Bakka kaleessaa sanitti deebi'uu qabna. Seenaa takka qofa isinii kaasee isinirraa dhaabadhiifama isinirra dheeradheera. Ummata islaamaa kana jabina dubartii islaamaa keessa jiru yahudaa waan argitee jirtuuf loltee sayfiidhaanillee cabsuu waan hin dandeenyeef ummanni islaamaa kun hin socho'u nama jalaa hin deemu hin cicha malee hin injifata malee injifatamee takkaa hin galu ummata kana mee siisteema wayiitiin akkami cabsina jedhanii duula fikraa itti godhan kameeshaatiin dadhabnaan tana qabadha duula fikraa itti godhan akka addunyaatitti illee walgahii godhanii Qur'aan illee guban homaa dadhaban haafiza illee fixan homaa dadhaban kanaafuu maal godhuu qabna dubartoota tana kan manaa jabeessee nu gadi baasaa jiru dubartii mi'ee dubartii kanaafuu maal gochuu qabna ijoolleen isaanii dubartiin isaanii mana oolan ijoolleen isaanii mana haadha wajji oolanii isitu cimsee gootummaa guddaa jabaa nu keessa gadi kaahee nu gadi baasaa jira dubartii tana haa qabannu jedhan akkamitti qabanna hin finnaa laa duula fikraati jennee miira diila xiinxallaati jennee miira gaafa dura walii himneerra waan teeknoolojii jedhu kana haa finnu innis maali moobaayilaadhaan marti harkaa qabnu kana televizyiina namni marti mana kaayate kana hin jiraami isa kana manatti teeknoolojiidha jennee yoo finne sanbooda faashina garagaraa hojjannee gadi dhiifna dubartoonni isaanii mana waan oolaniif ilmaan isaanii wajjin gadi bahanii akka dubartoota teennaa alan oolanii isuma laalanii sanbooda odoo isiin isa laaltu odoo ijoollee wajjin teettee laaltu hujii kaleessaa sanirraa hin laaffatti hin dagatti achi boodaan seennee dubartoota tana qabannee akka isiin mana keessaa gadi cabdu goona jedhan hin milkoomne ere jaran har nurratti hin milkoomne yahudaan hadha kaanee miire bakka kaleessa dubartoota islaamaa dhiiraa fi dubartiin dhiigni isaaniitti jigesan deebuu qabna lafatti hin deebinuu beeka dhageettiin hin deebinuu beeka beekumsaan deebuu qabna maal jettan jaran inshallah wa inshallah tun ayyo sanuyu kootu baradhu yoo kootu ebalu baradhu ebalullee quraana buusteerti alhamdulillah ebalullee nama takkaa quraana hin buusa jedhanii hin yaannetu dubartoota tana keessa jira maal jettan manguddoon Allahu akbar kanaafi ebalu kootu baradhu naan jedha ani gaafa sanuu inshallah san xiqqoo mesii arraba waliin tuqe malee hin jenna kan jenna ka warri hundi keessan kaas jirtan alhamdulillah hin barataa jirtan kanaafi duubatti akka hin deebine jamaan keenya gadi dhaabbatu qaba hiddi isa miti nuti kaayyoon keenya dubartoota qofarra hojjannee dhiisuu miti dhiirarratti illee hojjechuu qaba gaafa dhiirri rafte jaran nu waliin rafuu qabna hin qabnu bar nutiin wal jabeessinee waliin kaanee waliin ijjannee gaafa jenne gaafa inni abbaan mana kan keetii laafaa ta'e yoo ati cimtuu taate hin cima gaafa ati inni jabaa fedhe maan taan ka akka qotiyyootitti illee gadi bahu bookkisu ka namni jalaa gadi ol ka'ee gadi taa'u haa ta'u yoo ati laaftuu taate innillee akkasumatti laafa ilmaan teellee akkasumatti laafti
ilmaan akkamii oomishuu deeman ani akkamta akhira kiyya akkamta kajedhu yaaduu qabna laaluu qabna barnoota kallattii lamaan har'a haadha ilmaanii taate miti qur'aana rabbii qabatteetiin sa'aatii si mijatu dhufuu miti barnoota akkaadaamiidha dabtara qabattee ilmooteetii wajji yoo baratte wallahi wanni si dhorgu takka illee jiru sammuma hadha bar ati sammuu ofirraa lafa kenne bar ilmoo lafa keette malee sammuun kaleessaa san si keessa jira maali si keessatti cabe malee namatu miira keedha atillee miira kan kee dhoofta an amma booda maatii wajjin cinqamaa yaaddoon mana keessaa na qabate akkamitti amma booda kana gara deebisuu hin beekun jedhi hin deebisa akka ajaa'ibaatitti indoom akka mana barumsaatii miti akka addunyaatittuu jalqaba taatee argamu malta kanaafi hamilee ufitti haa taanu seenaa kenna ka qur'aanaa qofa ka hadiisaa qofa qoranneetiin dubartiin kaleessa akkana taate jennee lafa kaahuu hin qabaannu jedhan kaleessa maal turre barnoota akkaadaamii irratti seenaan kenna kalaqa garagaraati irratti akkam barnoota fiiziksii eenyutu lafa kaahee jira keemistirii eenyu baayoloojii eenyu hayyoota akkamiiti jennee duuba deebinee qorachuu qabna guyyarraa osoo waan dubbisin dhiisuu hin qabaannu jiran waa dabalataa beekumsa dabalataa deemuu qabna waa dubbisu dhaloonni waa dubbisu waa ijaara keessattuu ijoollee shamarranii kaawwataa hedduu haasa'ee jira baajaajii dabtaraa taatee hin deemin haadhaaf abbaan kan kee qalamaa fi dabtara bakka seenanii biyyeen isaan nyaattee uffata waan si barbaachisu akka ati ilmoo nama biraati irratti hin hawwine jedhanii si qopheessan ati hoo maqamaaf boorsaa sitti ka kwaalitii eeggate uffata kwaalitii si qopheessanii isuma qofa baadhatteetiin hin yaa'in maal bara xiyyeeffannaa irratti kenni gaafa san dhaloota haarawa oomishuu dandeetta dhalootatti dabarsuu dandeetta seenaa kee kaleessa ka awwaalame san deeffatuu dandeettaa isinii jedha kanaaf isin irratti illee dheeradhee dhiifamallee naa godhaa isinii jedha haganallee haasa'uu fi miti an takka haasaa keessa seenaan inuma dheeradha kanaaf rabbi isin haa milkeessu numaraa rabbi haa milkeessu wal birallee rabbi nu haa tursiisu yaa rabbi mee khayrii guddaa dalaguu dandeenna hennalleedha yaa rabbi wal bira nu tursiise jarana rabbi umrii nu haa kennu waan guddaa dalagu ennaami jaran inshallah addeen teenna akka bakkalchaatitti haa mul'atan yaa rabbi yaa allah har'a isaaniin bakka kana dhaabannee mi jaran wallahi zamzamii teenna yaa rabbi akka aduutitti yaa rabbi nu ibsi abboo hamtuun isaan laaltullee ija aduu laalte rabbi haa taasisu ilmaan isaanii ilmaan akka aduu rabbi haa taasisu ta shamaraallee ta dhiiraallee ta bakka guddaa geettu rabbi nu haa taasisu kanaaf inshallah kan facaafanne nu haa margu ijji khayriidhaan jaalalaan wal nu haa argu isiniin jedha fi amaanillah wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Wa alaikumus salaam warahmatullaahi wabarakaatuh.